Irreechi uummanni Oromoo garaagarummaa umurii, amantii, siyaasaa fi korniyaa tokko malee bakka tokkotti bahuun uumaa isaa galateeffatuu fi kadhatudha. Irreechi ayyaana galateeffannaa fi kadhannaati. Kadhaa fi galanni godhamu kunis iddoo fi yeroodhaan kan murtaa'edha. Uummanni Oromoo waaqa waa hunda sirneessee uumee waaqa humna hundaa ol qabu gamtaan markaa bu'ee uumama qabatee uumaa yoo galateeffatu tulluu bahee immoo gogiinsi darbee jiidhinsi akka isaaf dhufuuf korma qalee uumaa isaa kadhata. Uummanni Oromoo duudhaalee nagaa, araaraa, jaalalaa fi obbolummaa ijaaran waliin jireenya dhugaa dagaagsan hedduudhaan kan badhaadhedha. Ayyaanni Irreechaas qabee calaqqeewwan duudhaa uummatichaa kurfeessee qabatee keessaa isa ijoo fi hangafadha. Irreechi calaqqee sirna gadaa bu'aa ba'iiwwan hedduu tarkaanfatee dhiibbawwan garaagaraa dandamatee dhalootaa dhalootatti osoo darbuu har'a kan gahee yoo ta'u, kabaja ayyaanichaa irrattis kan sabaa fi sab-lammoonni biyyattii qooda irratti fudhatan kennaa addaa uummanni Oromoo addunyaa badhaasee waan ta'eef biyya keenya irra darbee qabeenya addunyaas ta'ee jira. Sirna kabaja kanarrattis uummanni kan aadaa fi duudhaa isaa babbareedaa itti calaqqisiifatu ayyaana guddaa kan uummanni miliyoonaan lakkaa'amu irratti qooda fudhatu ta'uusaa irraan kan ka'e irreechi qabeenyaawwan madda turizimii olaanaa ta'uun biyyattiif galii guddaa maddisiisuu danda'an keessaa isa tokko ta'uudhaan dinagdee biyyattii utubuu danda'a. Walumaa galatti qabeenya waloo keenyaa kan ta'e wayita kabaja ayyaana Irreechaatti duudhaawwanii fi kallattiiwwan kabaja ayyaanichaa daraan cimsuun dhalootaaf jabeessanii qajeelchuun murteessaadha. Dabalataanis irreechi dirree nagaa fi araaraa waan ta'eef ayyaanni Irreechaa dirree nageenya itti mirkanaa'uu fi dirree obbolummaa tokkummaa akka ta'uuf gaheen irraa eegamu bahuun murteessaadha. Nageenya amansiisaa mirkaneessuun kan danda'amu immoo qaama tokko qofaan osoo hin taane hirmaannaa hawaasaa hunda barbaada. Qaamni hundumtuu qe'ee fi naannoos eeguu yoo danda'ee fi gochoota nageenya booressan ittisuu yoo danda'e qofaadha nageenya amansiisaan dhufuu kan danda'u. Yoo hawaasni sirriitti naannoo isaa eeguu irra darbee biyya isaa eegedha. Kanaaf ayyaana Irreechaa kana nagaan kabajnee uumaa ofii waammannee nagaan akka deebi'amuuf hunduu ga'ee isaa haa ba'uun dirqama lammummaati.